ni dandeessa ayyee. Ni no fada. Waan isin jettan nun godha maali? Guututti ni dandeessa. Akkamittan dhaba ni no fada maali? Viidiyoo waraabuu ni dhiifta. Video maaliif egaa? Video maafan video nan hojjedha garuu muuziqaan hojjedhu malee. Ustaz? إن شاء الله شباب لما ولدت فجارة جاني الحمد لله رب العالمين فارون كن ربي ولتيت استغفر الله العظيم يرن إنا لله وإنا إليه حسبنا الله لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله اللهم استرنا يا رب يا رب لا انتم بسم يا الله ما خالق هذا من أقبح فقدر بين الجيش إنكم هذا من أقبح نقولي ما تخرج هذا من أقبح فقدر بين تجيء قافوي أبا مو كبار هذا من أقبح jadi gafir aja curang gafir ماشي توكم بربر Budera, mana bera, bukti jaratera. Kayaknya enggak boleh pakai. Karumati orang fe, ini namichi muka rakufte, kufe nangkar radio rufte, bagana ganufte jadi ni. Karari ode bisa je ramah boleh sih kayaknya. Enggak bu. Masya Allah, Rabbi ni bukti halalate, Rabbi sita jaru. Amin ya Allah. Siapa amin? Nih, tu orang ratiwan tamat tu jelah, tamat dulu ti. Ani sualan jadi dulu jelah. Tumura ratti wantan jiru yoo jiraate jalqaba irratti rabbii keenya wajjiniin nagaa ta'uudha. Rabbii keenya wajjiniin nagaa ta'uun hundi keenya barbaachisaadha. Isaa wajjin nagaa taanaani walii wajjin nagaa taana. Isaa wajjin walitti buunaa muka abbaalatti bu'aa deemna. Isaa wajjin nagaa taanuun jedha. Rabbi ni gaanu faarara mujenna. Amiin yaa. Yebichi, oyaga tubyaki. Iwe, watoka msenge changi. Watoka msenge changi. Togo msenge changi, neba msenge changi, olinga masibe. Masibe, mana masira kumanyoko. Masira gwe. Omuntago msenge chashagala, tago msenge chashagala, neba msenge chashagala. Olowena yambula ngandi bwerere. Njaku kuba. Sagara ya kumanyira. Sagara ya kumanyira kuyingira mu kisenge kyange fa. Tambula ogende fa. Masa mama. Shani masa. Yekati kaltu dhugaanuu baasi waadaa yoo hiriira taate ijoolleen dargaggeessi furii keessa guutee jiru kun gahaadha. Dargaggeessi goolee keessa jiru Oromoon gahaadha. Akka rakkoon sirra hin geenye. Viidiyoo namichi sihirii qaba tokko jedhe sihirii hojjeta jedhan. Lammaffaa qoricha wayii namaa kennu qaba jedhan yeroo ijaazaa nama baase. Qoricha ijoollee durbaa keenyattiin dogoggorsu bishaan keessa buusee namaa kennu qaba jedhan. Haga kana qorannee deemneerra. Adaraa kee nu sabni keessa wajjin jirra. Maatii wal fixuuf deemu biyya keessa
ni beektaa maatii jara kana yoo Oromoon dadhabe nu itti deemna jennaan kadhannee addaan qabnee jirra. Akka lubbuun kan biraan gaagaamne fan gidduu deemaa jira. Hadda ka yeroo keessa waan taa'e ilmoo koo taphachifadhe waa hundanaa caala. Garuu jireenyatti ba'een dhufeen imala gara keessaniin godhaa jira. Xumurri sii hin bareeddu wattattiin kun. Xumurri sii maatii ol ficcisiifti. Waan irraa beektu amma waan irraa beektu dhugaa ragaan namichi ilaa dhaggeeffadhu. Sitti ragaa wanta dhiyeessumaa inni akka namichi kun ijoollee dararuuf akka namichi kun ijoollee shamarran Oromoo irratti Amaaraa irratti sagaagalummaa hojjetee viidiyoo waraabbatee sanaan doorsisaa maallaqa irraa fudhatu guutummaa guututti dhageenyee jirra. Sis dubartiidha humna hin qabdu. Akka inni si erge hin beennaa akka eeyyama isaatiin nurka galteen hin beekaman feetu amma baatee deemta malee. Akka ati eeyyama isaatiin dhufte masmara kan naa bitee jette baangaaliidha naan jette bite ati eenyu sii bitee jennaan baangaaliidha jette obboleettii koo si doorsisuu miti kun dhugaan sitti maara. Akkamitti bilbila kee argatee biifoolee biratti akkamitti bilbila naa kennuu diddee kansaa cufateera jette akkamitti argattee bilbiltee fi ittiin haasoftanii waliin haasoftan quba wal qabdu giiftii koo. Wallaahi namichi kun siin baasu. Ani immoo Oromoo guutuurra deemeen kaasee hiriirallee baasa malee amma dhimmi kun dhumtutti ilmoo kootti du'aan naa galchu malee ayyaan nan galche hin galuun. Na amani awwaanan qabeeratti nan du'aan. Nama 5,500 waraabbataa jira sagalee kana. Ilmoo kootti hin galu. Amma reenfi yookiin fayyaa mucaa kanaa abbaa galutti. Kana jala murii qaban. Kanaaf nuu himi sodaachisa dubbataan jiru. Dhugaan sitti himaa jira. Nuu himi dubbiin si bira jirti. Bakka. Dhugaa himi du'i. Ani dhugaadhuma waanuma beekni meedua malee silaa sobayyuu takka ittiin dabaluu jechuudha. Gaafii dura boofiin boontuun na gaafatte irratti namni kamiyyuu gaafa mana xalabaatii bahu anis kan koo jechuudha silkii koo gaafa mana xalabaatii bahu narraa fuudhee foormaat godhee kan biraadha kan inni itti naacaan. Maaliif appilikeeshinii sanaan jarri akka duuba deemanii hin qabanneef dhuguma foormaata hin ta'a jechuudha. Immoo appilikeeshinii mataasaa itti caane kan jedhamu sana appilikeeshinii mataasaa bakka fidee itti caane ani hin beekani. Appilikeeshinii alami immoo jechuudha kan isheen amma asitti natti machaa turte gaafa micayyoon baddalamtuyyuu wajjin ana bira dhuftee jechuudha wajjiniin iyyuu gadda teenyee alam wajjiniin akkam godhu wanti kun akkaataa kamiin ulfaataadha wanti kun muudameera waan ta'eef ta'eera waan ta'eef maaltu ta'uu qaba kan jedhu aniif alam wal bira turre jechuudha. Alami immoo kan baase ana miti kan baase micayyoodhuma amma boqotte kanaa jechuudha. Baay'iseedha kan baase ana miti alam afaan shittiin dhuftee masakkaruu dandeessii jechuudha ofiin boontu ana miti kan alam baase alamani kan silkii shinatti fidee micayyoo kana gargaari jedhee waan hundayyuu itti haasa'e kan haasa'ee xumureef baay'iseedha jechuudha. Gaafa baay'iseen haasoftee xumurtuu fi ani immoo namichaani micayyoon kun afaan hin dandeessu odutti dhaqiitii baasi jedhee itti kenneedha jechuudha. Alam ba'uu baatetti garuu kan baase ana miti baay'iseedha. Isa kana guutummaatti jechuudha deebisiifan kennaa alamis warqeetu na baase jettee dhuftee ama sakkartu. Ammas taanaan asuma jirti waan ta'eef yoo na jala jiraachuu dandeessi ama sakkartu. Isa immoo namichi viidiyoo hin taane hojjetaa akkas jedhamee haasa'amu immoo ijoolleen ijaaza keenya keessa jiran nama 15 nama 16 nama 20 kan ta'anii jechuudha kanas keessa jiranii ana miti isa kana ana namatti waan ta'eef abbaa biraarraa nama biraarraa fudhadhaa jechuudha deebisaani kana bakka ofii kiyya hin godha jedhee immoo nama waan ta'an fakkeenyaaf ani amma iddoon jiru kanatti yoon du'e maaltu beeka. Kanaaf iyyuu amma jirutu jireenya kiyya keessatti jechuudha dhugaa hin jallisu waan akkanaa ofii kiyyaan irra ga'een argine namni immoo inni waan akkanaa irraan ga'ee yoo jiraate immoo dhufee jala haa sakkaratu jechuudha ijoollee baay'eetu ijaaza keenya keessa jira waan ta'eef anaan irratti hin hojjenne nama biraa irratti hojjete immoo abbaan irratti hojjete dhufee narratti hojjeteedha jedhee haa sakkaru. Kanaaf iyyuu ani isa kana amma jirutti dhugaa hin dabsu jechuudha arraba kiyyarraa. Waa'ee immoo micayyoo kanaa jechuudha amma dhagee waan an dhagee irraa isinitti meera.
waan isaanaan jedhan isinitti miidha. Isa kan kanaan alaamu ofii kiyya wajjiniin hin deemne waan ta'eef akkamittiin beekuu danda'a. Anis akka keessanii jechuudha deebi'ee anaaf gaafidha. Micayyoon mana ijaazaa geessi kan jedhan immoo ijoollonni gaafa sana mana ijaazaa jiran ijoollee baay'eetu jiru. Ijoollee sanarraa adda baafattanii axxaarratanii fuudhuu dandeessu jechuudha. Yookiin immoo namichi kun mana ijaazaa lama qaba kan jedhu amma yoo nama mana ijaazaa lama ani ofii kiyyaan argine abbaa immoo gaafa sana micoo sana argine jedhu sana ofiin boontuun nu haa dhiyeessitu. Kan kanaan alaani wanta beeku hin qabu jechuudha. Waan an beeku hin qabu. Amma beeku moo namicha kana moo dabarsiitii kennu yoo jettan ani jammar namicha dabarsee kennuudhaaf jechuudha eeyyamamtuudha. Maal naa ta'a ofii koof jechuudha waan inni naa ta'u hin jiru. Garuu dhugaan jiru moo wanti jiru hojii akkanaa hin hojjeta waan jedhame abbaan irratti hojjete amma sakkaratu malee anaan irratti hin hojjenne anarra waan akkanaa waan hin geenyeef waan an jedheetu masakkaruu qabu jechuudha waan an ofii kiyyaan argin. Tokkummaa sirraa eegallaa gaaffii gaafatu qabda. Artistuu fa'aa hundi keessanii gaaffii qabaatan yoo qabaatan dhiyeeffasaa fi sana booddee galchineetii ragaa ijoollee mana sana jiran yookiin mana sanaa ba'an dhiyeeffannee itti raggaasifna namichatti. Ati qofarraa falmaan ture namicharraas falmaa jirta amma walaa namichi nama akkanaa godha anaan jetteetta mubaarik. Adda du'ee koon beeku namichi kun waan akkanaan hojjetu kijibaa naa jetteetta jala murtee. Akkamitti namni amma utuu mubaarakii hattuudha jedhame haati manaa kooti amma hinduuti malee hattuu miti hin jettu. Mallattoo gaaffiitti ta'a maal ati laata jetti jeetti malee hattuu miti hin jettu. Maal beetti maa akkamitti namni tokko namarraa falma inni jedhus gaaffii wanni nuti shakkiitti nu galchaa jiru immoo irra caalaa falmii ati namicha kanarraa falmitu rakkoon qabu. Ragaadhumatti ol galchina moo warra sirra jirtan waan gaafattu yoo qabaatan gabaabsaa gaafadha. Dabareedhaan suutaa. Asiin geenyerra. Wannan jechuu barbaadu wama tokkitti jedha inni namu intala argee jechuun mana ijaazaatti intala mucayyoo amma duute isiin jettu kana nama arge sana utuu dhiyeessite jechuudha kanuma qofaan waa biraan jedhu nama qaamaanis arge sana dhiyeesse jechuu barbaade ta'uu wal biratti galatoo. Biifoolee waan jettu barbaadu. Anillee waa takkatti ho'i gaafachuu barbaade. Wannan gaafachuu barbaade silaa ani qaamaanillee waan hedduu isii gaafadhe asumatti ammaasaa hedduu qaqqabu kana keessa xiqqoo waan naan galintu jira. Kamallaqaa deebiftee kana jette mucayyoo mana ijaazaatitti galtee jedhan. Mana ijaazaa geette jechuu amma ka'aa jira. Gaafa mucayyoo kana sawwaaqa kanatti ergitu kana isiin mana dalagaa jirti moo mana jirti? Ani iddoo hojiin jira malee mana ijaazaan jiru gaafa sana ofii kiyya. Ofii keetti mana dalagaa jirta malee mana hin jirtu. Galatoon. Artistuutu faaman gareetu gaafa. Anamma ishee gaafachuu waan ishii gaafadhu baay'een hin jiru maaliif hundeen akeekkachiiseedha Kanaadaarra akka jiraatu sun waan taateef wanni guddoon maalidha amma wanti jedhamaa jiru ijoollee nama mana ijaazaa san keessa jiranii sodaa lubbuu isaaniif jecha waan jechaa jiran baay'eetu jira. Innis maalinni mindaa kiyya naa kennii qarshii si biraa qabu jennaan kaameraa bilbila isaa keessaa waan qabu itti ol baase kan ishiin odoon beekii waraabame wayii. San booda mucayyoon ufan laalte ijoolleen bira jirtu immoo mana ijaazaa san keessa jiran yeroo isaan wal qabatan biraa gadi ba'an. Daqiiqaa muraasa booda baay'iseen duute namni miidiyaa irra gadhiisanii jedhan. Wanni kun mana ijaazaa isaa sanuu iyyuu kam akka ta'e eessatti akka argamu iddoo nu beeksifamee gaariidha. Wantichi ijoollee baay'ee nuuf kennuun barbaadan malee ragaa baay'ee irraa haasa'aa jiru waan taateef ji'a 5 dura mucayyoon turis baatee mana ijaazaa isaa keessa turtee fa'aa jechaa jirama. Ijoollee qabatan ijaazaa isaa keessa jiran baay'eetu dubbachuu barbaada garuu sodaa qaban. Akka inni immoo viidiyoo waraabbatee ijoollee keenya dawaa adda addaa fayyadamee ija kaameraa fayyadamee fedhii foonii waliin raawwatee ergasii booda immoo isaan doorsisaa jiru. Ijoollee 5-4 hin taane. Wanti kun ulfaataadha. Namichi kun nama ulfaataa ijoollee teenya sandaafa ijoollee teenya jalduu obboleeyyan teenya dhiiga keenya baay'ee irratti nama taphateedha. Namni kun nama ulfaataa hangana hin jedhamnedha. Kanaaf baay'isellee kan amma miidhaa irraan ga'e isuma mataa isaati. Ijoollee baay'een dubbachuu sodaata waan taateef qabatama manni ijaazaa isaatis inni illee to'atamuu qaba. San booda ijoolleen akka ragaatitti keessa waan baay'ee kennan baay'eetu jira. Kan irra qabaan barbaachisu kanumaan jechuu barbaada. Ulfaadhu. Gaaffii qabdan qabdu nagaasa akka maatiitti. Ila
waan tokko ibsa mana kanaatiif akka gaafiitti illee Mubaarak isumaa waan gaafachuu barbaade wayiitu jira. Taaksii keessa waan jirru immoo nutti tolu mana galleetu isin yaada deeta. Namni waan jettu qabda. Bifolee maal jetti? Koi gaaffii dhumu gara nagaatti deemnaa laafanii bifolee. Gaaffii yoo jirre isii yoo ta'e. Ila amma ololli magaalaa kana keessa atillee waan biyya keetii iddoo jiraattu san nu oduu dhageenna malee waan jiru si rabbi qofa beeka. Nullee waan magaalaa kana soba fidanii dhugaa fidanii waan jiru ni beeyna. Abbaan fedhe waan fedhe haasa'u. Mucayyoon tuni lakkoofsi isiini dalagaa waan jettu kaaftan. Yookaan namatu kaasee guyyaa ganaa booda na bira dhufee jechuun ni dandeettan. Akka namaa mindu gongore. Abbaatu jedhee eeyyee. Mucayyoo koo bilbila sirratti erga sii lakkoofsi kun nan sila jechi. Bilbilanii lakkoofsi isiini dalagama hin dalagaa. Abbaatu jedhee abbaa dhalche jedhee abbaata asirratti hin jenne bakka biiroo sanatti sirkii sii maaltu kaasareenaa jedhinaa gaafadhu jedhan na tachi taa'ee Amaariffaan haasa'aa ture namicha wajjin. Lakkoofsi amma dalagaa. Amma dalagee dhiisee biifoolee ani beeku. Lakkoofsi nu fuudhuu dandeettanii. Amma hojjetaa. Ila maaliif jedhee na Mubaarak wanni siifuuf jira. Wanni siifuuf jira gaafii tana maa gaafatte naa jedhe Mubaarak waan siifuuf jira. Biyya kanatti akkuma siin dura siin jedhe san yoo mucayyoo tana iddoo karaa deemaniin wanni akkasii illee irra ga'e. Mootummaan jawaala kafeeti jawaalallee yaa jawaalallee waan isiisan fuudhanii yoo duutellee yoo jiraattellee mana yaalaa geessanii yoo bilbili sun bilbilame mootummaan kaaftee mana yaalaa biyya kanaa bar mootummaa keessa jira waajira keessa jira mana yaalaa biyya kanaa kaaftee isin zari'ee baluuti yoo zari'ee baluu taate rakkoo akkanaatiin bakka akkanaa jirtii jedhee kaasuu ni danda'a mootummaan takka yoo ammoo yookaan nama keenya Itoophiyaa ta'i yookaan ammoo Bangaaliiwwan sanniin ta'i mootummaa yoon ta'i yoo namni biraa bilbila mucattii kabaasu ta'e kakaasu ta'e mucattiin duutee maal goonaa qaa'ina maa warrallee boochifna. Ila boona wanni isinii galuu qabu. Anama fakkeenyaaf karaa deema makiinaan rakkoo wayyoon irra ga'e namni karaa deemullee